Hello everyone and welcome back to today's English lesson. In this class we are going to learn about collective nouns. Bagaduftani kutaarraa kanaan immoo wanti ilaaluuf deemnu waanuma part of speech wal qabatu ta'ee keessaafuu kan arra irratti xiyyeeffachuu barbaanne waa'ee collective nouns jedhamuuti jechuudha. A collective noun is a word that refers to a group of people, animals or things as one unit. Akkuma amma dura jenne part of speech yeroo jedhamu bakka saddeetitti akka qoodamanii beektu bifa kanaan jechuudha. Noun irraa ka'ee hamma articleetti okay part of speech jedhamuun beekama jenne san keessaa kan nuti ilaaluu jirru kami isa noun irra jirra jechuudha. Noun ilaaluu jirra jechuudha. Noun keessaafuu jechuudha isa kamirra jirra jechuudha irraan tana isa torbaffarra jirra jechuudha. Common noun, proper, abstract jenneeti ilaalaa turre. So arra isa torbaffaa okay asirratti akka agartanitti different types of noun jedhamti. Part of speech keessaa nouniin bakka saddeetitti waan qoodamuuf saddeettan keessaa isa torbaffarra jirra. Tokko qofaan nuuf jechuudha kan xumuraati. Innis maali? Compound noun ka jedhudha jechuudha. Compound noun ka jennu jechuudha. So arraaf garratti xiyyeeffannu okay we're going to be focusing on collective noun. Okay, so as you can see from this explanation, a collective noun is a word that refers to a group of people, animals or things as one unit. Akka argaa jirrutti collective noun yeroo jennu jecha jechuudha. Jechi kun kan maal agarsiisudha? Garee okay group of people, gareelee namoota okay akkasuma garee bineensota animals yeroo jennu jechuudha. Akkasuma garee maaliiti? Garee wantoota okay as one unit akka tokkotti ibsa jechuudha. Walirratti maqummaan isaatu yeroo ibsu collective jechuun walirratti qabataa jechuudha. Waan hedduu tokko okay akka tokkotti ibsinaa jechuudha. Fakeenyaaf for example it says a team of players. Okay, a team of players yeroo jennu garee taphattoota. A team of players jennee yaamna jechuudha. Akkasuma yoo waa'ee firootaa ta'e if keessatti kan hammatu family dha jechuudha. A family of 4 yoo jennu okay family namoota afur if keessatti qabaatu. A family of 5 family yeroo jennu haadha abbaa akkasuma namoota firoota adda addaa adeerran kan hunda if keessatti kan hammatudha jechuudha. Okay, asirratti immoo taphattootaaf maal jenna? Tiimii jenna jechuudha. Taphattootaaf wantoota akka kubbaa haa ta'u tapha adda addaa gareeleen sun maal jedhamuun beekamti? Tiim jedhaman. Okay, warri waliin taphatu yookiin waliin hojjetu tiim jedhamuun beekama jechuudha. Asirratti firoonni maal jedhamuun beekama? Family jedhama jechuudha. Inni itti aanu a bunch of bananas jedha. Asirratti wanti naman taane wanti akka muuzaa, wanti akka firii adda addaa, wantoonni akkas akkasii maali yaamna? A bunch of bananas jenna jechuudha. Yookiin a team of bananas jennu okay a family of bananas jennu gareen okay muuzaa kan bakka takkatti nuti yaamnu maal jedhamuun beekama? Bunch jedhama jechuudha. A bunch of bananas. Okay, even though a collective noun refers to many members, it is usually treated as singular. Maal jechuudha? Collective noun inni jedhu kuni membarii yookiin immoo miseensota baay'ee if keessatti qabaatullee akkamitti ilaalama? Akka singulaaritti ilaalama jechuudha. Akka qeenxeeti jechuudha. Maqaa waan danuu if keessaa qabu akka tokkotti ilaalama jechuudha. Okay, because it describes one group. Sababni isaatis garee takka waan ta'eef jechuudha. So wantoota akkasii easy fayyadamna jechuudha yoo waa'ee itti fayyadama verbi to be yoo ta'e. Okay,
are yoo sun taane maal fayyadamna? Easy fayyadamna jechuudha. Yoo past ta'e immoo were yoo sun taane wasii fayyadamna jechuudha. Okay? Alright. So for example, akka amma hima kan ilaaltanitti the team is playing well jedha. Team yeroo jennu asirratti silaa maqaan team jedhu kuni garee jedhu kun waan baay'eef keessaa qabata waan ta'eef silaa aar godhu fakkaataa miti dubbiin akkasii miti jechuudha. So waan collective ta'eef if keessatti qabataa waan danuu wanta danuu if keessa qabatee tokko ta'ee taa'ee jechuudha. So isuma inni if keessatti hammate tokkicha san laalla malee okay heddummina waan achi keessa jiru hin laallu jechuudha. Inni eenyu hammatee qofa laalla hammataa tokkodha jechuun. So the team are son taane the team is playing well. Garichi sirriitti taphataa jira jechuudha. Kana fudhadhaa. My family lives in Canada jedha. My family lives in Canada jedha jechuudha. Asirratti Kanaadaa yennaa miti Kanaadaa faranjiin maa jetti Canada. Okay? So asirratti stress godhan jechuudha. So my family hogga jennu silaa maali asirratti family nama dilaa miti. So akka beenutti family nama dilaa waan ta'eef okay silaa bakki verbiin kun live qofa ta'uu qaba ture akka duraan seera nuti beenutti jechuudha. So my family live in Canada ka jechuu qabnu sababa okay naawaniin kun singular ta'eef yookiin immoo qeenxee ta'eef maal fayyadamna? Lives jennaa jechuudha. Okay? Verbiin itti aanee dhufu maal ta'a? SC dabalatee jechuudha. So my family lives in Canada. Qeenxee ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Sababni isaatis collective noun waan ta'eef jechuudha. Maqaa wanta danuuf keessaa qabu waan ta'eef. Now let's take a look at some collective nouns. Okay? For people jedha asirratti namootaaf. Okay? Namoota qofaaf jechuudha. Gareeleen adda addaatu jira. San keessaa inni tokko team of players. Okay? Garee taphattoota waan fedhe ta'uu danda'a, kubbaa ta'uu danda'a, fiigicha ta'uu danda'a. Class of students. Asirratti illee class of students jechuun kutaa takka isiin suni maaliif keessaa qabdi? Barattoota dileef keessaa qabdi. So kunis collective noun keessaa jechuudha. Kan namootaan wal qabatu jechuudha akkasuma. Asirratti immoo a crew of sailor jedha. A crew of sailors. Inni kun immoo a family of 4 jedha. So kunis kanama namootaan wal qabatu jechuudha gareen kun. A committee of members jedha. A committee. Okay? Komitee miti. Committee. A committee of members. Asirratti illee miseensota komiteedha jechuudha. Kunis kan namootaan wal qabatu jechuudha. Collective nounidha jechuudha. So jarreen kun hundi isaatu warra singular jedhamuun beekaman jechuudha. Yoo danuu fakkaatan illee sababa collective noun ta'aniif SC in dabalata yookiin akkasuma sababa akka singularitti fudhanna jechuudha. Kan biraa gareelee bineensotaati jira. For example, a herd of cows. Asirratti a herd of cows jechuun a herd of cows yeroo jennu garee horiiti jechuudha. Horii gareedhaan deema miti. Kuni garee horiiti jechuudha. A herd of cows jenna jechuudha. Inni kun immoo a flock of birds. Kuni garee simbirrooti jechuudha. Inni kun immoo a pack of wolves. A pack of wolves. Kun immoo a pride of lions. A pride of lions. Kuni garee leencaati. Inni kun immoo a swarm of bees jedha. Swarm of bees.
tuuta kanniisaati. Gareen biraa kan wantootaa jechuudha. A bunch of grapes. A bunch of grapes jenna. Wantoota akka firii adda addaa, muuza, burtukaana, wanta akkas akkasiisu maal jedhamani? Bunch jechuudha ayyaamna jechuudha. A bunch of grapes, a bunch of bananas, a bunch of, okay? A bunch of orange, a bunch of grapes. Akkas jechaa deemtaa jechuudha. Asirratti a bucket of flowers jedha. Kun immoo garee maaliitiif ililliiti jechuudha. Asirratti a library of books. Mana kitaaba jechuudha. Gareelee mana kitaabaa jechuudha. A library of books. Libraryidha garuu kitaaba baay'ee of keessaa qabdi miti. Inni itti aanu a collection of stamps. A collection of stamps. Stampii yookiin immoo chaappaan jechuudha. Collection jennee yaamuu dandeenya wantoota akkasiisunis. Okay? Asirratti immoo a fleet of ships. A fleet of ships. Kun immoo garee maaliiti? Warra markabaa jechuudha, gareedha warra yaa'u.